Dirreen siyaasaa Itoophiyaa keessatti xiyyeeffannoo dippiloomaasii fi jeeqamsa keessoo walitti makateen guutameera. Keessumaa filannoon biyyaalessaa torbaffaan dhiyeenya kana gaggeeffame hordofuun jeeqamni siyaasaa fi falmiin dimokiraasii sadarkaa addunyaatti dhoheera. Mootummaan Ameerikaa seera jabaa jala sararee hooggantoota TPLF fi maatii isaanii irratti tarkaanfii dhoorgaa viizaa kan fudhate maaliif? Dhaabbanni mirga namoomaa addunyaa Amnesty International dhiibbaa fi ukkaamsa miidiyaalee fi uummata irra ta'e akkamitti gadi fageenyaan saaxile? Filannoon kun dhuguma bu'uura dimokiraasii moo meeshaa aangootti fufsiisuuti? Har'a xiinxala gadi fageenyaa odeeffannoo maddoota amanamoo fi yaada qe'ee ogummaatiin gabbate bifa bareedaa ta'een isiniif dhiyeessineerra. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godha. Viidiyoo kana like gochuu keessan hin dagatina. Hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Gara oduu keenya jalqabaatti yommuu ceenu mootummaan Ameerikaa dhimma Itoophiyaa irratti tarkaanfii dippiloomaasii gadi fageenyaa qabuu fi jabaa fudhateera. Ministeerri alaa Ameerikaa Marco Rubio seera sekshin 212 keeyyataa kutaa xiqqaa 3 fayyadama caa Immigration and Nationality Act irratti hundaa'uun hooggantoota paartii TPLF yookaan Tigray People's Liberation Front kan ammaa fi kan duraanii akkasumas miseensota maatii isaanii irratti eeyyama viizaa yookaan visa restrictions dhoorguu isaa ifatti beekseera. Sababni tarkaanfii ammaataa kana hooggantoonni TPLF caasaa bulchiinsa yeroo seeraan ala diiguu fi Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el hooggansa naannichaa gochuun waliigaltee nageenyaa Pretoria diiguu isaaniitiin wal qabata. Ameerikaan akka jettuutti tarkaanfiin seeraan alaa kun walitti bu'iinsa haaraa raayyaa ittisa biyyaa waliin uumuun nageenya naannichaa booresseera. Uummata naannoo sanaas carraa filannoo keessatti hirmaachuu akka dhabu taasiseera. TPLF gama isaatiin tarkaanfii Ameerikaa kana loogii fi madaalawaa kan hin taane jechuun kan balaaleffate yoo ta'u dhiibbaa kana ofirraa ittisuuf yaalii gochaa jira. Gara caasaa keessoo filannichaa fi mirga namoomaatti yommuu deebinu dhaabbanni mirga namoomaa addunyaa Amnesty International gabaasa qorannoo jabaa baaseen mootummaan Itoophiyaa qophii filannoo kanaan wal qabate miidiyaalee bilisaa ukkaamsaa akka ture saaxileera. Keessumaa kakuu fi qajeelfama boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa baase gaazexeessitoonni akka gabaasa dhugaa fi yaada mormitootaa hin dhiyeessine qaxaree sodaachisuuf kan itti fayyadameedha jedheera. Amnestiin gabaasa isaatiin akka jedhutti gaazexeessitoonni hidhamuu, doorsifamuu fi miidiyaaleen hojiirraa ugguramuun ijaarsi dimokiraasii filannichaa keessatti gufuu guddaa ta'eera. Kunis uummanni odeeffannoo dhabee paartii aangoo irra jiru qofa akka hordofu dhiibbaan godhamuu isaa mul'isa. Maddoota amanamoo addunyaa akka Freedom House fi BBC'n gabaasanitti hanqinni guddaan filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa torbaffaa kana hirmaannaa uummataa haalaan hir'isuu isaati. Naannoon Tigraay guutumatti filannoo kana keessaa hafuun isaa lammiilee miiliyoona hedduu sagalee malee hambiseera. Naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessattis buufataaleen filannoo dhibbaa ol sababa waraanaa fi yaaddoo nageenyaatiin cufamanii turaniiru. Paartileen morkattootaa gurguddoon akka Koongiresii Federaalaa Oromoo fi hooggantoonni isaanii akka Hamzaa Booranaa miseensonni isaanii naannolee baadiyyaa keessatti doorsifamaa fi hidhamaa akka turan gabaasanii jiru. Kunis bu'aan filannichaa kan paartiin badhaadhinaa mo'ate uummata biratti fudhatama guutuu akka hin arganne gufuuti ta'eera. Hordoftoota keenya dhimma filannoo kanaa fi dhiibbaa dippiloomaasii alaa walitti makame kana ija ogummaatiin yommuu xiinxallu Itoophiyaan ce'umsa dimokiraasii jabaa keessa akka hin jirre ifatti argama. Naannoon Tigraay guutumatti filannoo keessaa hafuun isaa ammas ta'ee dhoorgaan viizaa Ameerikaa hooggantoota TPLF irratti fudhatame mirkanaa'uu nageenya Pretoria irratti shakkii fi sodaa guddaa uuma. Mootummaan ce'umsa diinagdee fiduuf yaaluu danda'a. Garuu filannoon miidiyaan bilisaa hin jirre doorsisnii fi hidhaan paartilee morkattootaa irratti raawwatamu akkasumas naannolee gurguddoo akka Oromiyaa fi Amaaraa waraanni itti fufe keessatti dimokiraasii dhugaa mirkaneessuun hin danda'amu. Bu'aan filannoo uummata hunda nammanne amanamummaa dhabee jeeqama siyaasaa itti fufsiisuu danda'a. Furmaanni inni guddaan marii hunda galeessa ta'ee fi nageenya waaraa buusuudha. Hordoftoota keenya tarkaanfiin Ameerikaan TPLF irratti fudhatte kun nageenya ni fidamoo jeequmsa haaraa uuma? Bu'aan filannoo torbaffaa kun dantaa uummataa ni kabaja? Yaada keessan koomentii keessatti nu barreessaa. Oduuwwan akkasii wayitawaa gabaabaa fi qorannoo ogummaa qaban yeroo qophaa'etti hatattamaan akkasiin qaqqabaniif chaanaalii keenya subscribe gochuu, viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan nu jajjabeessaa. Hanga oduu birootiin walitti deebinutti nagayaan nuuf tura.